wanni irraa dubbachuu dhufe hooleyyii hobbaatii isiniin jedhu kanneen kan warra miidiyaa irratti nuti maqaa qabna, nuti dhageettii qabna, nuti hordoftoota qabna jedhanii kutaaf kutaa walitti burjaajessaa jiran abbootii qabeenyaatiif kutaa ganda walitti diranii nuti tujaara kana qabna, nuti kana qabna, isin kana qabna waliin jechaa dhaadachaa jiran kan tokko dalaguun dalagaa dhiisanii dalagaa ofii nama godhatanii nama zallamuu godhatanii kutaaf kutaa waliin naquu godhatanii warroota haasa'aniif miseejii xiqqoo dabarsuu barbaadu. Maqaa isaaniis dhahuu baadhu waa'ee dhimma ajandaa mucayyoo tanaa irra ka'ee irraayyuu kaasee fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeessanii duraan dursee kabajamaa mucaa ismaartii shabaaba jijjiirama Zakki Galatoon maaliif naan jee asii ilma dhugaatii ilma sabaati waan takka isin hima akka wallaalummaa kiyyaatti mucaa kana dheengadda namni akkas akka itti dubbatanii sin barbaadu ittillee hin dubbatu namni sammuu qabu maaliifi mucaan kun keessaan itti bilbilamee dheengadda mucayyoo teessan awaalaa mucayyoo tana akkanatti awaalaa nurraa qabanii akkanatti rakkisanii akkanatti boochisaa jiranii awaalaa qabanii akkanatti rakkataarti booyaa jirti maaloon qaqqabe kutaa akkanaattu akkana godhee awaalaa irraa buusaarraa akkana godhaa jira nu qaqqabe maaloo biyyatti beeku mucaan fookasiin isaa nama yookaan biyya Dubaay keessa jiru osoo sehe nama yookaan quufee akkana tahaa jiru osoo isii sehe nama yookaan wanta biraa barbaadee akkana godhataa jiru ta'uu isii osoo beekee mucaan kun sappoortiin godhu dhugaa ta'ee hima. Lamin shabaaba ismaartii mucaan nama jijjiiramaati nama batti jedhee dalagatu. Akkam jedhanii beektani akka mucayyoo kana miidhamaa jirtu akka awaalaa yookaan kutaan arsii irraa buusaa jiru akkana godhaa jiran akkas godhaa jiran dhaqanii abbaan qabeenyaa macheem shabaabni dalagaa biizii sa'aatiin qabu ilmi namaa yeroo dalagatu sa'aatiin qabu waa'ee ajandaa kanaa mucaan quba irraa qabu hin beeku mucayyoo rakkattee bu'aa jirti akkana jedhanii waan hin jirretti maranii bilbilaan keessan dhaqanii mucaan okee jedhee emerjensiidha nama qabu rabbi isaa haa furu dhaqee dhugaadha jedhee waan kana raawwateef isaan as biran maal godhanii kutaaf kutaa wal nyaalchisanii jibbiinsa arsiif harargee jidduu jiru fakkeessanii yookaan waan akkasii dubbatanii gargaarsa isiidhaaf gaafatan gaarii ta'an as biratti gargaartota isaan har'a wantoota akkanaan jira isin jechuu kan barbaaduuf maaliif beektani abbootiin qabeenyaa kenna sa'aatii isin faana dhuftee ajandaa bantee afaan bantu hin qabu dalagaa isaanii jirti jijjiirama jirti yoo isin rakkattan isin ol qabuudhaaf isin duuba jirti malee kutaadhaaf kutaa waliin naquudhaaf miti mallaqa jaraa invest ka gootu jarri akkasii dhibee qabattee gandaaf ganda waliin naquudhaaf miti mallaqa jaraa invest ka gootu tokkummaa uumuuf Oromoon akkana maqaa Oromoo yaamsisuuf malee maqaa gandaa yaamsisuuf miti kan dalagaa jirtu dhageessanii maqaa gandaa waamsisuuf osoo hin taane abbaan qabeenyaa arsii qofa maqaa waamsisuuf miti Oromoo maqaa waamsisuuf dalaga Oromoo gaafa ta'e akkasuma kaara argeellee isin hoo warri faltiin warri summiin abbaa qabeenyotaatti fayyadamtanii jibbiinsa kutaa lamaan jidduu jiru warri babal'isaa jirtan warra miidiyaa irraati warra guruppii godhattan ummata yoo isin laalan nama fakkaattan dalagaan keessan dalagaa shayxaana irraa of qoxxobaa isin jedhaa dhaamsi isinii dhaamu hoo jiraate abbootii qabeenyaa keessan bakkuma jirtanii jabeeffadhaa kabajadhaa isaan immoo dhimma isin waliin naqxan kanarraa sa'aatimaaf yeroo yuun qabanii irraa hin beekanii wanni badaan wanni zaalimni nama jechaan namni fokkotaa jechaan nama akkami beektanii kan as yoo dhufu as fakkaatu kan yoo achi dhaqu achi fakkaatu kan afaan lama dubbatu kan akkasiisanittu kutaa
obboleettiin teeka Oromooti obsi reefinta ammanaa dhufaatti ma obsi Rudwan hin fakkeessin ati jechuun gartee mi miti gartee mi osoo biyya kana gargaaroonni sinjeen gargaartu ati fattaalummaa firraa dhiise fakkeessaa bula faani asirratti siimna abbana saqii yarrute eessa akka turre manuma keenya turre namni nutti himeen jiru garuu nuti waa'ee nuti hin buutu dhagaye qoyidis waa'ee nutti hin buutu waa'ee michiyyoo tana ammaas namni kun miti bakka taa'ee ilaalu jirutti maallaqa hota irraa wali qaba ararge qarshii kudhan bakka itti jaamu dhageenyee dhufneeti dhageenyaanuma irraa akka kafalan goone kafallee sanirraa achi bakka isiin taate eenyu akka isiin taate warree eessaa rakkoo akkam keessa turte habiibii nuti isii miti nama isii hin beeynu garuu nama keenya ta'uu isiitiif waan goonetti waan gaabbiru kaleessa eessa kaleessa eessa turtan kayetti manuma keenya turre obboleessa kee Ono sene bar adubbatu. Aye. Gaafi warreen bakka keessa teessoon warra sujjitaa akka hargeetti. Isin arrabsaan jiruuti hargees jennaan. Likkiin arrabsaa jirta. Yaada kana. Yaada kan kennu meeruudhaan. Yaadni kiyyaa namni horsirraa walii qaamalee duwarraa waliin koo. Michoon tun guyyaa kaleessaa Itoophiyaa osoo ta'in Soomaliyaa jirti bifa fokkottuu saniin kophee malee rakkoo garaa keessa osoo jirtu mucaan kun har'aan tana akka namummatti akka Oromummatti akka ilma Oromoo tokkotti tola oolee fi har'aan tana eegeessi rakkoo san keessaa michoon tun biyya Arabaa yoo dhugaatti namni hawaalaa irraa qaban jiru obboleettirra mucaan kun akka firiidamitti shaanxaadhaan dirree xayyaaraa geessee horsiisee biyya san geesse hojjetu jirti. Stop. Namni tokko deebii kanaaf caala mut godhan namni tokko deebii kanaaf bara kanaaf. Dubbatu Rodwan seeku jira. Itti fufi Rodwan tafi fitadha. Daqiiqaa takka qabda. Muturraa kaafadhu mut gootee haasoo jirta. Sanumaafuu har'a michoon tun. Oobsiga. Sanumaafuu har'a michoon tun. Jireenya xiqqaatus guddattus intala Oromoo bira carraaqachaa jirta akka nama tokkotti hamtuun isii mudattee jiru yoo hamtuun isii mudattees eengaddaas kan fuudhee biyya Arabaa san geesse fatiuma kana fatii kana keessaan mariisiftee fatii mudannoo kana narra mudachuu jira mudannoo tana mee formaata naa godhi takka hojii tanarraa jijjiiri bakka hojii alallee deemee dalagadhu jettee isaa wajji wal mari'attee sinigalee osoo isaa wajji wal hin mari'atin dhuftanii michootan jireenya sii laayitanii hanga hojii seellee dhaabdu gurbaa seellee galata isaa duraa balleessitanii hanga michoon tun hojii jaaftee bakka biraa jijjiirrattu gootan eengadda guyyaa isiin dhageeffadhu gaafa rakkoon na yaammattee rakkoo baanaan ni irraanfattee michiyyoo gootan mucaan akkas ta'e sigalee amma na hargummarraa isaasan jiru arsummaa isaasan jiru akka namummatti hin dubbatte tolooltummaa isaatiin galata isaaf akka ilma hargee tokkotti galata isaa galchuu barbaadeen eengadda michootana maaliif hin dubbatinaaf asumarra miidiyaa kana arku jirra namuuttumaan laaluu jirtan isii lafa dhiittu isii bifaamtuudhaan bifa fokkottuudhaan lafa dhiitaa jirtu ni gartan arreegees Tim bifa jijjiirta kamitti eeysan taate kamitti hargee taate hargumaan harramuu turte agaafa fakkiisanii wajji wajjichaa turte ani hargee jettee fakkii biraa gabbuu turte Ayyee fitattee irra deebuu jirta. Ayyee gartuu miit godhadhu. Yoo irra deebiin dhaggeeffadhu ayyee carraan uffanniti. Obboleessa kiyyaate kaleessa gisee isii agartu san biraa fuudhee isii achi geessu san dirree xiyyaaraati hogganni shaantaan fuudhu san maaliif akka har'a dubbatte kanatti gaafas hin dubbatin tokko nuti isii quban qabnu michoon nama miidiyaarra jiru miti feemasaa miti hin agar ammas gara miidiyaatti ka fidanuu miti wanni nurratti haasoo jirtu kun nama as keessa jiru kanarraa namni miidiyaarra ishii fide as keessa hin jiru mana dabbaalitti agarree kaabdii xulxullee moo abdii culullee tan sun faan ta'anii irraa jechuu jiru agarree abeebii dhagee itti dhufne sis yoo ta'e obboleettii teetis yoo ta'e kabiraatis yoo ta'e rakkoo isii karaa itti furmaata harkattu qofa barbaanna abaluun geesse eenyuun geessuu oole sun mirgi ishiin bilisummaa yaada ofiitiin ibsachuu bira dabartee galatoofachuu dhiisullee mirga qabdi biyyoon naasii hima waan ishee irra tahaa ture ati mana hojii galaan turre dhagee arargee arsii galatoofachuu qofa osoo hin ta'in ittillee galuu ni dandeessa rudee siif hima as jala taa'ee dhaggeeffadhu ittillee galuu ni dandeessa arsii rakkoo miti sun garuu nuti miti yoo rakkoo isiin keessa jirtu horiinuu bakka isaatee filatee ciisa dhoqqee yoo bakka kana jiraatte irraa ciisikee ciisaa agartee jirtaat mooraa keessa buluu keessatti so
maaliif miciyyoon tun bakka sanii baatii yoo hayatu taate Somaaliyaa hawuni baate miciyyoon Dubaay keessaa miti. Bizinesaaf walii galanii geessan miyyoo dalasiifachuudha. Duraanis jannata rabbii geessuudhaan dhayine rabbii jechan geessine ammas. Isaan qofaa miti warri Dubaay nama geessa obboleessa sirriitti qalbifadhu. Gurraan dhaggeeffadhu. Dubaay Finfinnee ol dhuftee ati paaspoortuma qabaannaan qaama kamiin walii galtee maallaqa kafalattee deemuu dandeessa. So baatii haga dalaguu turte kannaniif maallaqni isaan ittiin geessan kaashiin kafalameef miciyyoon wanni addaa wani taatiin jiru achi baate dalagaa biraanii dalagatti feetummoo maal taati akka barbaadde taati nuti bakka sanitti rakkuma isiisa san qofa hubanne akka isin amma dhuftanii isin akkan jettan kana osoo hin ta'in isin gaafa san isin turu dura dhagee eessa turtanaati mataan keetu gaafa isin rakkoo keessa turte san ati eessa turte mataa kan keetirraa itti deef oomaani itti deef dabbaali jira mi dabbaali dabbaaltu jira dhaabbalu dabbaali jira Murtii guutuu laali yaadne ka'e dhaggeeffadhaa yaada ati dubbatte irratti murtii guutuu dhaggeeffadhu amma maqaa taatellee yaamuun barbaaduni maal eeti jirtanii jeemi micciyoo duraanuu wanti fuudhanii fi ittiin beekamuudhaaf micciyoon fiiltiran fayyadamtu Oromoon nama fiiltiran fayyadamne tan gartee daawwatti micciyoo fiiltiran fayyadamne tan halkanii namni baay'ee daawwataa jiraan beekamna jaanii isaanii fooloo 40 qabu fuudhanii ittiin seematan micoolleen beekamtee isaanillee beekamte. Yoo nama lamaan akka fedhan godhu jiraatan maaliif beekamni? Yoo tu wanni naan ta'in jette kun yoo nama lamaan akka fedhan godhu jiraatan akka aadaa isaanii ittiin deemte qoy qadar qoy kaa ittiin deemte yaada namaa namni Oromoon tun miliyoona meeqa beekte nuti tokkummaa Oromoo waan jaalannuu fi obboleettii isaaniiti hamtuun godhan jennee itti usine malee silaa akka isaan irratti kuma maallaqa keenya kuma 400 kan nu kofala. Alagat silaalaan beeyne duraan qabanna jallaa keenya fi jallatti hundaa'u. Tanaaf nuti tokkummaa beeyna. Amma dhaggeeffadhu waan takaafe malee maalii fi gartee maallaqa maaliif maallaqa kana tanii yoo jettanii yeroo duraa ijoolleen tuni maallaqa liqiidhaan geeffanne jettee tun dubbanne rabbi jechaa geessine obbolummaadha islaamummaadha jaanii geessan. Hayyee michiyoon bootaan hin taanee fi naan taane jettee rakkattee obboleeyyanee dhuftee himattee mucaan mana bane irraa dubbatee fi sagalee harkatte murtii guutuu nama beeku dawwale na gargaaruu ni dandeetaa jeeni abshir nama Oromoo taanaan ni gargaara jee mucaan tan amma beeku kamisi nama Oromoo ni gargaara jee wallahi gargaare baase maalumaatu nama xiqqeessuudhaaf mucaan nama gargaara xiqqeessuudhaaf laazima qoytaa ijoolleen teenya tuni qoy mee yaada namarraa baasaa deeqaa tokko dubbanna ijoolleen teenya tuni nama maan galateeffanneetan halkan mana dabbalitti marraa meeqa isaanilleen haa galatoomanii isaanilleen hamaarree tahanii marraa meeqa jaan ijoolleen tun ilaa ammatti iyyuu ittiin jirtu namni hin galatoomin jeenni jira immoo mataa gubbaa kaannee jaaraan igide hunda lakki footoo isaaniif dura keenyeeti akka masjida salaannee murtii guutuu dhiifama dabbaalii quba qaba waan kana keessatti eeytu turtan aboon alagee yabbaleessu murtii ati nama guddaa dhaame alagee yabbaleessu ayyee baabaa kiyya jalqabne xumurre moo hin xumurre akka ajaa'ibaa goonee xumurre Tayyib waan takka waan xumuran deebanii haasa'u maaltu bite xumurreen jirra abbaan haasa'u finnee bar nuti goolannee jirra intaloon dalagaa siyaasa agendaa yoo ta'e ammas ka biraat finna yoo sagantumaaf agendaa nun jiraatin waan kanarra haasa'u nu anaaf gaarii miti nu gaara bisin bakka aboo jara keenya akkana bira dabraa tapha keenya nu deebi'a waan eenyu faan dubbatee eenyu faa itti haasa'u jirta eenyu faan akka nama galateeffatu barbaadde beelatti hin galateeffannu nama nu xumurre nu garagalcha nama mataadhaan ay Hamza gara girta murti ni nalage please atana lal murti step by step agenda ba agenda huji ba huji agenda haran ka barra wa nam sa birfan jasani fin kabeta wo fete fira ta bandu dage ko ta kana dage yo fete fira ta bandu da bi te tu dabbal mana namni tan jecha banan jiru barra amma murti ni dage badula murti amman tan mana wonni bane fi waay garte Hamza da waay muta kanya ka garte mu maxi sanif garte nama barbadu labbane namni seera nuti dabarre bira kunne ajandaa keenyarraa saanna kana wanti gartee mucaa galchanii mucaatu as jira deemee marraa meeqa afur shan jaha barreesse nama maan galateeffannee jeessaniif deebisaniif malee waan biraatu miti let's go kara gartee haasawaa keenyatti deema waan jalqabnu bulaal waan jalqabne xumurre goolamne bira kunne achuma cufne bara waan sidifu wanni saasani jalqabame saasani cufame nagarre waan akkasii والله دقيقة garuu nama matarra kaannee deemuu ni hin dhaqqabnu nuti nama mataa gubbaa kaatee deemuu ni أبو أسيس يا نباسا
takkaatti qofa furuu fudhannee hojii biraa baafanna. Ilmi namaa yaada isaa kan Laa galgala jira galgala waa'ee mucaa kanyaa kana finneeti boru ganama finnaaf kabira. Abbaan barbaade haasa'uu ni danda'a bar namaan akkamitti nagattee jechuun hin dandeenyu bar nama takka illee nu. Mirga. Kanuma gabayaa midhaatis fidda bakulee fidda dinicha fidda gurgurtee galla ati wannummaan itti qabattee magaalaan baatee osoo gurguramte nagaan galtee raftaa maal. Jarri bar daakuu daaraa qabatee magaalaa ba'ee daakuun jijjiirra dhaabnu jechuun jira. Barnu tukkuu fidannee bara oomisha keenya magaalaa geessine. Yoo daaraa fidanii dhufaniiti daakuun nu jijjiirraa jechuun jiranii.